Wayyo. Hawwisittani ma jedheen ture. Har'a booda barsiistuun afaan Ingiliffaa waan hin dhufneef barnoota taanu kana booda afaan Ingiliffaa sitti dhufee barsiisa jechuudha. Maal jechuudha? Sekshinii sadiin qaba bara. Maarree. Arfaffaa gootee itti fuftee barsiifta kanas. Natti baay'ata. Homaa sitti hin baay'atu. Yoo sitti baay'ate immoo hojiidha. Jabaannee yoo nuti hin hojjetiin mana barnootaas ta'ee nutis fayyadamaan ta'a. In barsiista siin jedhee in barsiista. Kana booda sababa tokko hin barbaadu. Ani kanan jedhu hawwi. Namichi kun erga muudameen booddee jijjiirameera miti? Baay'ee malee. Barsiisaa Biqilaan akkasin ture. Kana duras fuullan diriiru ture. Garuu amma kanan jijjiirama jedhee yaadeen beekun ture. Namichi tokko maal jedha seeti? Ebeelu nama gaariidha jennaan aangeessitanii ilaaltaniittu jedhe jedha. Eenyummaa dhugaa nama tokko sirriitti kan mul'isu aangoodha. Kunis aangoo taatee moo? Hawwi. Aangoon xiqqoon qabdu yeroo jedhamu dhageenyeeti. Amma kana hundumaa gochuunsaa daayireektara fuulduratti hojjetaa jabaatee argamuuf miti? Maarree akkaataa amma jiru kanaan barattoota sooshaalitiin fiiziksiin isin barsiisa kan jenne sodaadhe. Kana sodaadhu. Wansi kana sana argiteetta? Eenyuun? Giftii dhaka. Ishee malee seexanii namummaa uffatee deemu jira. Lakka inni hin argine. Giftii argiteetta? Jiitu tasgabbaa'ii malee. Giftii dukkana waliin tokkummaa maal qabanan giftii adda. Giftiin argine yaani. Barnoonni akka bare haala gaariin si deemaara? Baay'ee gaariidha. Hiriyoonni kee hoo? Gammeen, gumiin, warri kaanis? Nagaa isaaniiti. Al tokko tokko qofa dhufanii badanii miti jechuumaan. Maali oon sana feerullee baadhe irra deebi'anii dhufanii hin gaafatanii? Gammeen dhufuu danda'a. Garuu kana booda gumiiwwan dhufu natti fakkaatu. Maali? Maal taata wal lolta moo? Lakki wal lollee miti. Kana booda hariiroon keenya akka addaan cituutti himini. Maaliif? Wal arguu keenyatti gammeen gammadaa miti. Inni gammadaa miti jechuun maal jechuudha? Yoo isatti toluu baate hiriyoota kee hundumaan adda jittaa? Wanti gammeen gammachiisne kamuu ni hafa. Isarra wanti naaf caalu hin jiru. Isallee nan beekamu. Garuu haala kanaan nama kana biratti akkasiin agarree jedhee boru hiriyoota kee dhiiraa wajjiniin hundumaan addaan si kutuuf immoo hidhee ni barra. Lakki isatti illee gammeen nama akkasii miti. Nutis gumii waliin hariiroo namatti hin tolle daangaa darbe keessaa turre. Kun immoo yoo sotti toluu baates isa nan hubadha. Hariiroo daangaa darbe? Jechuun hariiroo biraa jalqabdanii turtamoo? Lakki homtuun jiru. Akkamitti waan biraa eegalla? Jechuun jira miti hiriyummaa keessatti hariiroon daangaa darbe tokko tokko. Kanammoo yoo inni naafis nan hubadha. Akkasii. Akkas taanaan gaarii goote. Jedhi gaamma deemeen boqodhaa nagaan bulii. Nagaan bulii.
Ajaja kee raawwadheera. Dhageera. Onnee godhatteetta. Saamsoon maal siin jedhe? Si loluuf yaalle? Homaanaan hin jenne. Garuu jiituutti baay'ee aaree itti dheekkamaa ture. Dhugaamu maal jedheen maaloo? Anoon beeku bakka sana ariitiidhaan hin deeme. Badasi sodaataa wayi. Maal godhure baay'ee aaree ture bara. Amma inni natti galagalee aarii isaa natti ba'utti eeguun qaban ture. Amma maallaqa jette sana naaf kenna. Galatoon. Jiituun si loluuf si barbaadaa turte. Eenyuun? Maaliif? Yoom immoo? Akka waan abiddirra bu'eetti mana barnootaa keessa si barbaadaa turte. Barataa argite hundumaan giiftii argitaniittu maal jettee gaafachaa turte. Gaafan ilaallu immoo haalli ishee lolaaf akka ta'e ni beeksisa. Kanaafuu of eeggadhu. Haaboo dhiisiin itti meen ture bara. Ana waliin wal lolu jechuun. Waan hantuu tanana osoo gara haadha kee keessa galtee yoo na jalaan baatu. Ammas sodaadhee tan gara harmee kootitti deebi'ee jira bara. Amma dandeessitti ija koo duraa baqadhu. Si arginaan garuu carraan jiraachuun keessiif dhumateera. Jiituu koo yeroo jedhan dhageesse natti fakkaata. Saamsoon walii guyyaa tokko lama ooluu jalqabdee jennaan. Dubbii si jechisiisuu jalqabe moo? Isa yeroon si arguun sitti argisiisa. Awwaaramtu. Akkam ishee godhaa? Danfaa jirti bara. Kaleessa mana barnootaatti miirri ishee fuuldura dhaabbachuu miti fageenyarra dhaabbattee ilaaluuf si sodaachisa. Dhiironni baay'ee nu sodaachaa turan. Dhugaa jettamoo? Amma kanatti maaltu ta'e? Akkas taanaan hojii dabalataa qabda. Maalidha? Har'a Ingiliffa keessaa conditional sentence dubbisna. Conditional sentence jechuun sababaa fi bu'aa waan tokko irratti xiyyeeffata. Innis haaluma kanaan bakka gurguddoo lamatti qoodama. Kunis if clause yookiin ka'umsaa fi main clause bu'aa waan tokkooti. Fakkeenyaaf if rains the program will be cancelled ta'e sagantaan qabatamee kanaaf ta'a jechuudha. Kun conditional sentence dha. Sagantichi akka haqamuuf sababa kan ta'e roobni roobuu isaati. Lamman keessan gidduu hariiroon tokko iyyuu hin jiru miti. Maaliif akkasiin si ilaala? Eessa jira? Ija sitti babaasee dadhabee deeme. Hariiroon keenya waan sitti hin tolleef kana booda wal arguu hin dandeenyu sababan ittiin jedheef ta'a. Dhugaa keetii akkas jetteeni? Eeyyee. Kanaaf ittiin tolle ta'a akka. Ta'u malee amma gara qo'annaa keenyaatti deebina. Tole. Karaan conditional sentence ittiin adda baafachuu dandeenyu inni jalqabaa if jecha jedhu irratti. Jechi tokko if jedhee eegaleera taanaan maal jedhama jechuudha. Maal jechuudha? Nallan jette. Maal taati? Siif jedheen miti kan inni si qo'achiisaa jiru. Yaada keessa saabii malee. Tole. Jechi tokko if jedhee yoo eegalu jechi sun maal ta'a jedheen si gaafadhe. Conditional sentence. Akkasiif wayya. Erga kana ilaallee conditional sentence gosa afurtu jira. Gosa meeqatu jira? Gosa afur. Eeyyee akkasitti na hordofi. Isaanis 0, first, second and third dha. Dabalataan kan biraa mixed condition kan jedhamu 5 jira. Garuu yeroodhaaf isa dhiisnee isaan kana afaan ilaalla. Waan sariidha. Mana baakii gooti. Nagaddiisi maal jaallatudha? Akkana jalaan baanii sitti himeen ture. Gadhee. Humna kee kaballaa tokko hin darbine kanaan olii na jaallattu.
Barsiisaa Biqilaa. Maali? Jiituun giftee ajjeefteetti. Maal? Kunoo gadi gombiltee tumaa jirti. Maaloo dafii qaqqabiif. Eessa jiru? Kunoo. Nagadhiisi! Jala nagadhiisi! Seexanni kun amma isheen geessu nutti argisiisa. Nagadhiisi! Maalidha? Barsiisaa Biqilaa utuu isaan dhufanii gargar nu hin qabne ta'e jiituun asitti na reebdee na ajjeestee oolte. Callisi! Fakkeessitu wayi! Nagadhiisi jira! Callisatu. Jiraa galakkisi. Meena fuulduratti rukuti. Rukuti ka. Ila barsiisaa Biqilaa. Callisi. Lamaan keessan iyyuu amman isin barbaada. Duukaa koottaa. Kun ija jabummaa akkamiiti? Kan dhiirotaa yoo ta'u bitaa nutti galu isinis mana barnootaa giddu gala lolaa gootu? Seera mana barumsaatiin amma akka dabamuu dandeessan beektu waan kana. Dubbadhaa ka maaltu sin cufa? Ani maalan godhe barsiisa. Utuun dhaabadhee jiru dudduubaan dhufteen qabdee na reebdee bara. Kanaaf wanta nuti hin beekinitti reebameef akkamittiin itti gaafatamuu danda'a? Barsiisaa Biqilaa. Waan gootee ishiin iyyuu of isheetti beekti. Qulqulluu of baasuuf jecha akkas taati. Callis! Ilmoo namaa kan lafaa kaatee reebdessitti xiqqaateet amma afaan qabdaan dubbattaa? Barsiisaa Biqilaa. Callis! Hin dhageessu moo gurri kee yaasaa? Gifteetti deemuu dandeessa. Ishee walii waan haasofnu qabna. Tole. Ila barsiisaa Biqilaa akkam akkanatti godhattu? Maalan godhe? Mootuun sirreebi maaliif si gadhiise jettee akkasumatti godhatte? Qaba afaan kee. Jiitu. Wanti goote kun mana barnootarraa kallattiidhaan akkasi gaggeessisiisuu danda'u beektaa? Wanta ta'e siin hubachiisa barsiisaa Biqilaa. Waan barbaadde siin jettu iyyuu ati tooree baa jirtutti kan qabamtu. Kan ammoo seerri mana barnootaa otoo arguu akka salphaatti ilaalee irra darbuu hin danda'u. Jiitu. Ati barattuu cimtuudha. Kana dura yakka kam goote waan hin beekneef isa kanaaf dhiifaman irra siif darbuu nan danda'a. Lammaffaa akka ittiin deemne. Tole galatooma. Kana booda garuu waan seera baruu fi barsiisuu miidhu kam gooteetta taanaan irra siif hin darbu. Ifa? Eeyyee. Amma deemuu dandeessa. Tole. Torbee tokkoof mana barumsaarra si aree ammoo maatii fidisiin jedhan. Yoon ani siif godhu baadhee ani jiituu miti gifti. Eenyu waliin akka walitti buuteen barre? Giftiin jedhan. Jiituu dagachuudhaaf murteesseera. Akkam jechuun yeroo inni dhiis jennee si kadhachaa turre baala akka dhiisuu hin dandeenyedha kan nuti nutti himaa turte. Amma hoo maaltu ta'e? Tarii isin sirrii ta'uu dandeessu. Atis, Goomiin, Jiraan, Urjiinis hundumti keessanii yoo anaaf yaaddaniti. Urjii? Urjiinis si gorsitee turte moo? Eeyyee. Inumaayyuu hunda keessan caalaa na gorsite. Fakkeenya jiruu adda addaa natti agarsiiftee waan hunda ifa naaf gooteetti. Abbaa barbaade yoo ta'u wanti guddaan natti ishee dhiisuu kee. Jiituun tasuma nama siif hin taane nama yartuu taate. Yartuu? Eeyyeen ishee yartuu. Ila isheen kan koo ta'uu dhiisuu dandeessi. Garuu kana jechuun isheen nama yartuudha jechuu miti. Isheen nama gaariidha. Dubartii qajeeltuudha. Dhiisii abboo maal isheetu gaarii? Ila Saamson. Ishee dagachuuf yaalaan jira na murteesseeran siin jedhe malee ishee dagadheera siin hin jenne. Kun waan salphaa miti. Inumaayyuu ana bira teessee ishee arrabsita?
Saamsoon wanta si hubachiisutu jira. Wanta itti na deemasi. Utuu harkanan sababiin bakka kanaa deemu. Wanta siif hin galle tokkotu jira bara. Wanta itti nan akkan harkanan sababni siin jedhe. Saamsoon wanti goote garuu sirriidha. Ati callisi. Wanta itti hin beekne waan baay'ee jira. Maal? Wanta ani hin beekne maaltu jira? Siin fayyadu. Waa'ee dur barraanfachuudhaaf kaatu waa'ee sii bartee maal sii godhu. Yes, akkasii malee gammee koo jabaadha. Gammeen galcheera. Kanaaf qabxiin amma isaaf digirii tokko ta'eera jechuudha. Taphataa cimaa mo'atame taatee anaan morkachuu si hawwisiisa miti? Morkataa cimaa ta'uu koo akka yaadattuuf karaan si deemtee dhuftee yeroo yaadu baay'ee na raajeffachiisa. Obboleessa koos yoo ta'e utuu itti tuffattu kunoo warraa hojjechaa jira. Kun waan hin yaadamnedha. Kana galchuu dadhabu jechuun rasaasan akka lafa dhawuuti. Gurmuun gurraa gammeetti jedhe maal akka jedhanii wallaalles garuu gammeen taphamaa sana galchuu dadhabeera. Gurmuu maal jetteen? Jirra. Kun waan namatti himamu miti. Iccitii nu lamaan gidduutti hafu. Egaa gammeen tapha jalqabaas tapha xumura walakkaas mo'ateera. Mi'a milee al tokko. Yeroo lama taphattee yeroo lamaan injifatamta? Tapha lachuu kubbaa tokko tokkoof jedhee injifatan. Ani kanan jedhu dorgommiin xumura walakkaa eenyutu injifata. Isa booda immoo tapha gumii fi Saamsoon gidduutti adeemsifamus taphatanii eenyutu immoo gammee waliin deebi'ee wal morka. Wal morkiin ajaa'ibsiisaa ta'e kun ammas akkuma itti fufeetti jira. Tole amma garuu sa'aatiin ga'eera. Kanaaf hundi keenya gara dariitti adeemu. Inni biraa immoo barsiisaa Biqilaan osoo aariidhaan gaafa hin baasin dafnee gara darii deebi'u qabna. Kanaaf wal dorgommii keenya walakkaa xumuraa guyyaa boru sa'aatii kana sa'aatuma kanatti deebinee taphanna jechuudha. Isinii galee gara daree kutaa. Ati garuu nama akkamiiti? Maal jechuudha? Edaa waa'ee Saamsoon dhimmattee kan na gaafachaa turte waan gootee kana gochuu barbaaddeeti. Jiitu dhiifama guddaa. Filannoo biraan qabuun ture. Dhiifamni kee anaaf maal godha? Natti mikaa maal naaf godha? Jaalalan boojuu koo keessa galfadhe jedhee na dhabsiste. Qilleetti dhidhimsite. Kana garuu barteetta. Waanan siin jedhuun qabu jiitu. Garuu eenyummaan namoota tokko tokko qixa qubee isaanii yoo hin taane siif hin galu. Kun yoo naaf galu baate wayya. Kanaaf yeroo darbe sababa malee na rukuchuu danda'a jettee kan na gaafatte kanaaf ture. Akka waan guddaa si jalaa balleesse nan beeka. Garuu akkan kana godhuuf giiftii naaf kaffalteeti. Sanuu kaffaltii guddaati yaaduu hin dandeenye. Maarree amma jaalala koo digduu dhugaa isaanitti himtee qarshii isheen siif kennite ani siif hin kennu ture. Ati immoo eessaa fuutee naaf kennita? Akkam gamme? Nagaa kooti akkam? Jira dubbisuu qabna natti fakkaata. Lakki dhiisi. Amma miirri koo sirrii miti guyyaa biraa. Si barhireetti nama isheen barbaaddu taatee argamuudhaaf akkasumas akka isheen gumiirraa fagaattuuf qo'achuun qaba dubbisuun qaba jedhee kan odeessaa ture. Inni darbeera. Amma hiriiraan hariiroo tokko iyyuu gumii waliin akka hin qabnee fi akka wal arguu hin dandeenyetti himteetti. Maaliif? Waan natti hin tolleef. Anaaf jetteeti. Ati kana nama hin teere? Dhugumatti hariiroo adda akka eegalanii fi miirri adda akka isaan gidduu ture nama biraadhaa dhageera. Garuu immoo waan isheen naan jettee samaneera. Gamme. Ati garuu nama jaalala akkamiiti? Eegaltee turte jechuun already sirratti cheat gootetti jechuudha bira. Ati garuu kan hundumaa utuu dhageessu
Irra deebitee amantaan? Tokkoffaa barchiitingiin filannoodha malee dogoggora miti jedhama. Kana jechuun waan irraa dhabdee qabdiif isa bira deemtee jechuudha. Egaa kun immoo dadhabina kooti. Inumaayyuu dadhabina keeti? Inni lammaffaan immoo isa dhiistee anaaf deebi'uu isheeti. Jaalala akkasiin dhokata malee hin badu. Hammuma wal argaa deemanii bakka dhokate achi as ba'a. Inni anaanis na yaaddesseera. Kanaafuu jabaadhuutii waan goote godhe. Hamma sii danda'ametti immoo akka isaan wal hin argine godhe. Kanuman siin jechuu danda'a. Giiftiin hin beekne natti taate godhe. Amma na raajeffachuu kee dhiisitii haqo'anna. Dhugaa sitti himuudhaaf jiituu dagachuudhaaf murteesseera. Maal? Yaanni hundi keessan naaf kaastan sirriidha. Hundi keessan immoo naaf yaaddanii akka ta'e naaf galeera. Yoomi kun murtee gaariidha. Garuu immoo dagachuun barbaadan jedhee malee dagachuu hin dandeenye. Kana irratti immoo sin gargaara waan naan jetteef akka na gargaartuufan dhufe. Salphaa akka hin taane beeka. Jaalala jiituutiin immoo akka mo'amtee of sobuuf hin yaaliin. Maaliif? Maal seete sammuu keenya sobuun nu baasu. Aarsaa guddaa nu kaffalchiisa. Kanaaf dhugaa isaa waan beekuuf immoo deebisneef gowwoomsuu hin dandeenya. Dhugaa keeti. Sammuu keenya of sobuun aarsaa guddaa nama kaffalchiisa jedhama mitire. Eeyyee anis kanan siin jedhe. Kana irratti immoo hojii garaa garaatiin of gowwoomsuun furmaata gaariidha. Yeroo tokko tokko hojii malee kan teenyu taanaan sammuun keenya waan nuti yaaduu hin qabne akka yaadnu nu godha. Fakkeenyaaf ofii koo maal hojjechuudhaan inni of gowwoomsa? Ogummaa hojii mukaa ni dandeessaa? Hojii mukaa? Saamsoon maaloo al tokko na dhaggeeffadhu. Mucattiin ana maal abbaa keetiif natti marmaartaati? Maaliif na rukunnee dhabee jennaan akka namummaa kee jibbituuttan sidha? Lakki Saamsoon waan ati dhageessi hundi soba dhabar. Dhugaamu wanti kallattii hundumaan na odeeffamu soba jedhee si amanu? Lakki ani si dhabuun barbaadu kanaaf isa ammaas hin sobne. Wanta itti tafkina. Yoo xiqqaate illee bal'ee seera dhiifama naaf godhin jettu? Osoo hin godhin immoo. Tarii yoo dhiifama naan jettes waan an dhiifama siif godhu natti hin fakkaatu. Kan inni tarraa daddabarsaa ishee keessa galte. Bormoo yakkaa biraa keessa akka hin galle maaliin nan si amanu? Saamsoon ani immoo anatu wanta akkanaa keessa seenaa. Arrammoo keessa galuu dhiisuu kee maaliin nan beeka? Saamsoon. Dabiiti. Siif galaa jira? Baay'ees ta'uu baatu iyyee. Akka hireetti nan qo'achiiftu jechuu keedha? Lakkeen akkasiin jedhe. Gamme ammati naan jettutti na eegu barra. Osoo ishee ta'ee naaf galeera jettaan jedhee waan yaadee tureefidha. Utuu naaf hin galin immoo? Jechuun hireedha miti hiree. Hamilee isheetiif jettee. Inni dhugaa keeti. Jaalalli ishee guutummaa jireenya koo booji'eera. Namni ani jaalladhu na bira taa'ee yeroo waa'ee shamarree biraa haasa'u tarii miirri natti dhagahamu kun hin galaafi laata? Itti fufna.
Amma jedhi taphadhu. Kana caalmaa akka itti dhiyeessituun si ilaala. Hin dhaadatiin isa booda laalla. Taphadhu. Sitti meen ture bara. Mo'achuu keessoo hin beekin baay'ee dhaadatti. An kanan jedhu. Guyyaa isa ooltaati. Mana kuma haraarraa waan naannaa ooltu natti fakkaata. Si yaadachiisu si afur moo mukeeti. Kanaaf ananiidhaam kanan akkasiin jedheef. Waan milkiidhaa wajjin taphachaa jiru natti fakkaachaa turte bara. Homaayyuu sababan barbaadu. Mo'atamteetta. Adabbii kee fudhadhu. Kottu. Baatamanii deemuun immoo akkam nutti tola maala. Atis baay'ee namatti tolta. Konkolaataa Teeslaa keessa waan hin jiru natti fakkaachaa jira. Wantattiin akka lafaan siloo. Suuta jedhi deemii gammachuu kana jalaan gabaabsiine. Boyim. Tole. Kanarra dhabni kun hin ga'a. Dhugaa jettaa. Tuus immoo immoo. Ani waan na galche. Anaan na baachuun sitti ulfaatu taana. Jedhe amma taphadhu. Maal akkati gootuun ilaala. Hin argita. Kun immoo guyyaa eebbifamaa akkamiiti? Amma gadi jedhi. Eenyu? Anatu siin si baatamoo? Jedhi dhaabadhu. Mee of ilaali. Namaan mana ga'uun baadhamoo? Maal irra moo yeroodhaan galtee raftee hoo? Yeroodhaan galtee akka tinatti ni hineef. Kun hoggammee nuti argitu dorgommii walakkaa xumuraaf ga'e. Kanaafuu? Kanaafiyyuu kun dorgommicha injifatee onnee hiree gulummeeffachuuf jira. Baga gammadde. Waaqa koo maal taate immoo? Hireen kana booda hariiroon keenya akka addaan citu natti himteetti. Maaliif? Sababni ishee hoo? Gammeen akkana irreef jetteeti. Sitti meen ture gatii keessiif kennite. Yeroon kun akka dhufu beekan ture. Situ bakka kee wallaale. Wayyoo gammeetti munkoo kan hundumaaf isa saaxilee?
Kumara sirrii deebiis. Foormulaastikii qabachuu ati qofti waan beektu qofan sii. Wanta itti bookine namaaf oofne giddu. Maarreen isiisuman sii jedhee. Waan ajaa'ibaati. Saamsoon gumii kolfisiisuudhaan akka inni dogoggoru taasiseera. Kun waan hin eegamnedha. Innis tiraakter wanti kun ni danda'ama? Weel egaa maal sitti fakkaati kun mala adda ta'edha. Akkuma arginu Saamsoon kubbaa karaa bitaatiin jiru galchuu hin dandeenye. Kanaaf kolfisiisee bira darbuu filannoo godheera jechuudha. Mo'ataa akka tapha kanaa addaan baasuudhaaf vaariin fayyadamuun dirqama ta'uusaan oolu. Wanta itti bookine nafaan kee qaban. Ta'uu baate jenna. Iccitii keemma. Akkasis gootunuman si injifadha. Kana taphachuun iyyuu dandeettii tokko dabar. Amma taphadhu. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya. Gumiin tapha kana taphachuudhaaf ammas qophaa'aa jira. Akkuma malasaa kunillee salphaadha. Nuun jedhamoo tapha kana ni galcha laala. Oo! Tuqqeera. Waan ajaa'ibaati. Oh, gumi. Egaa akkuma argitan gumiin wal dorgommii marsaa xumuraatiif darbeera. Amaneera. Gurbaan kun alalleedha barnootas Kumaras walitti qabeessa fakka. Nama waachuu danda'eera. Alallees jettu maal? Wanti guddaan si injifachuu gooti. Egaan tapha keenya har'arraan geenyee akkuma ilaalaa turtan tapha xumuraa immoo gammee fi gumii gidduutti yeroo biraa kan eegallu ta'a jechuudha. Mee hundi keessan garaana kottaa. Jalqabarra namoonni dorgommii xumura kanaatiif geessan baga gammaddan. Amma immoo gaazexeessaa taate tokkichumaan komantaatiriirraa gara gaazexeessummaatti jibu. Kun ogummaa walitti dhiyaatudha. Ati jirta miti kan dhaaba dhabdee nama goolii galchuu hundaaf argatu. Amma kana odeessitu nama funyaan kee kana si rukute turte. Jira. Ispoortiin hiriyummaa keenyaaf jennee kaanii wal arrabsuun hin danda'amu. Tole? Tole. Milkii dhiifama. Uumaa miti. Tole. Hundaafuu gammee fi gumiin xumura tapha kanaatiif ga'uu keessaniif maaltu isinitti dhaga'ame? Egaa kun wal dorgommiidhaan olidha. Kan ammoo morkataan kos waan sirriitti beeku natti fakkaata. Dhugaadha. Dhimmi kun dorgommicha injifachuu yookaan injifachuu dhiisuu miti. Kana duuba hiika dhokataa ta'e tokkotu jira. Lamman isaanii waa'ee kee haasa'aa jiru. Dorgommii fakkeessanii waa'ee kee dubbataa jiru. Salphoo ta'uun kee amma bakkeetti siif ba'uuf jedha. Kana mannaa oduu hawwayya. Maal jechuudha? Nuti kan beeknu tokkoo fi tokko ispoortiin hiriyummaa keenyaaf kan jedhuu fi isa qofaadha. Inni biraa immoo yoomiin fayyaa isaa guutuutti deebi'uudhaaf baga ittiin gammadde jechuudha. Kanarraa kanaaf karoorri inni biraa immoo maalidha? Dhagaa tokkoon simbira lama. Dorgommii tokkoon waan lama injifachuudha. Kan ammoo morkataan koo sirriitti beeka. Dhugaadha. Badhaasa sinnu badhaastan caalaa kun badhaasa cimaa of keessatti qaba. Yeroo tokkotti dhiira lama jaallachuun bu'aan isaa kanadha. Kanan jedhu garuu lamaan isaanii keessaa hin